Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Oro. Hatta isin Telegram irraa maallaqa itti argachuu dandeessan jechuudha. Itoophiyaa keessa taa'uudhaan kanneen biyya alaa jirtan illee hundi keessan bakka jirtan taa'uudhaan Telegram irraa maallaqa argachuu ni danda'ama jechuudha. Haala isin Telegram irraa maallaqa itti argachuu dandeessan sana agarsiisu jechuudha. Telegram irra seenu hanga tap gochuudhaan haala isin coinii itti funaanatan coinii kana immoo gara maallaqaatti yookaan immoo gara doolaraatti jiruudhaan irraa baafachuu dandeessu barbaadan coinii kana immoo ni gurgurattu jechuudha. Gabaa irratti gruupii irratti jechuudha. Gabaa irratti gruupii adda addaa ni jira. Ijoolluma isin irraa bitaa jechuudha. Kanaafuu kana haala kamiin akka isin argachuu dandeessan yookaan immoo akka isin tap gochuudhaan gaa tap sweep ka jedhu Telegram irraa gaa tap gochuudhaan gaa tap sweep ka jedhu kana tap gochuudhaan gaa coinii funaannachuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een coinii irraa argataa jiru yookaan immoo maallaqa irraa argataa jiru jechuudha. Coinii kana eega funaannatanii ka'anii gara doolaraa yookaan immoo gara gurgurachuu danda'u akkasuma gara waan barbaadetti jiruudhaan gurgurachuu dandeessu jechuudha. Coinii kana waan barbaadetti jiruudhaan gaa gurguruudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Haala isin funaannachuu dandeessan tap sweep ka jedhu namni baay'een itti hin fayyadamu. Namoonni akka kootii hangoonaa itti hin fayyadamin jirtanu haala kamiin akka isin jammaruu dandeessan sana agarsiisu jechuudha. Namni baay'een gaa eegalee jira irra baay'een namaa immoo itti fayyadamaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'ee warri itti fayyadamaa hin jirre haala kamiin akka isin itti fayyadamuu dandeessan sana agarsiisu. Kanaaf warri chaanalaan koo hin beekne chaanaalii YouTube gubbaarra eegasintanii Abduu Oro jechuudha. Maqaan koo yoo barreessitan chaanaalii koo isin bahaa jechuudha. Abduu Oro jechuudha gaa eega barreessanii haala kanaan isin bahaa profaayilii koo tuquudhaan gaa bakka video jedha kaayuudhaan video baay'ee kan agarsiisu jechuu kaa'uudhaan gaa irra galaatii video bareedaa jala gadhiisan jira. Warri hangawnaa hin argatin irraa baradhaa. Akkasuma chaanala kana subscribe ka jettu kana mallattoo notification itti bana video bareedaa jala gadhiisan jira. Irra galaa irraa baradhaa yookaan immoo irraa ilaalaa itti fayyadamaa isin jira. Video isin fayyadu baay'ee tajjala gadhiifame namni baay'een hin daawwanne video kana. Videoon kun isin fayyada irra galaa irraa baradhaa. Video yeroo dhaggeeffattan immoo irra baay'ee keessan laayikii hin tuqxanu. Video yeroo dhaggeeffattan gaa laayikii tuquu hin dagatinaa isin jira. Akkasuma gruupii adda addaa obaatti irratti share godhaa isin jira. Qaxxaanumaan gaa gara Telegiraamaa deemuudhaan isin agarsiisaa jechuudha. Namoota Telegiraamaa hin qabneef illee Telegiraamaa itti fayyadamuu qabdu. Irra baay'een keessan akka qaldiitti ilaaltu appilikeeshinii Telegiraamaa kana gaa namni hundinuu bilbila irraa qabaachuu qaba jechuudha. Haala kamiin akka isin itti fayyadamuu dandeessan akkasuma waalit akkaawuntii haala kamiin akka isin banachuu dandeessanuu fi haala kamiin akka isin Telegiraamaa kana irraa coinii funaannachuudhaan gaa ilaa isin maallaqa gara doolaraatti jirachuu akkasuma coinii sanallee gurguruu dandeessanutti isin agarsiisa waan ta'eef har'a kan isin agarsiisu Telegram irra seenuudhaan haala isin itti eegaluu dandeessan bakka Telegiraamaa eega seentanii Telegiraama gubbaa irraa bakka sarchii kanaan seentu Telegiraama nama hundaayyuu bakka itti waa barreessan ni qaba. Bakka sarchii kana irratti gaa bakka sarchii irratti yeroo isin swap jettanii barreessitan isinii baha inni haala kanaan isinii baha kanuma awwalaa kaartu jechuudha. Tap swap ka jedhu kana tuquudhaan haala kanaan isinii bana yeroo isin achirratti barreessitan isuma kana irra gattuqxu yeroo takkaaf baay'eetu jiru kan akka Hamirsar kun bakka jiru ni jira. Baay'ee websaayitii baay'ee gadhifamee jira kan namoonni baay'een quba hin qabne websaayitii baay'ee gadhifamee jira. Kana irraa haala kamiin akka isin tap swap kana tap gochuudhaan irraa coinii funaanuu dandeessanuuf itti gurgurachuu dandeessan yookaan immoo walitti qabachuu dandeessan sana agarsiisu. Haala kana eegalseettanii ganjillaa ka dhufuun gaa start now ka jettu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu start now ka jettu kana eega tuqxanii start now ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa dhuftu haala kanaan eega dhuftanii haala kanaan isin banaa an fakkeenyaaf coinii 7,000 ga'een jira. Coinii kan koo 7,000 ni jaalaa garuu ganjillaa kanatti asirratti 1,000 takka na baasee jira. Isin garuu haala kanaan tap gochuudhaan amma fakkeenyaaf kan keessan 500 irraa yookaan hin eegalu yookaan 500 irraa isin eegaluu danda'a. Kan koo 1,000 kan inni galee fi ganjillaa kanarratti taaksii yookaan immoo akka inni speediin yaa dabalu taaksiidhaaf kenneen ture yookaan immoo jijjiiradheen ture jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan tap gochuudhaan gaa 1,000 kana gizee meeqaa ibsidii numa dhumaa yeroo dhufee 0tti galee irra deebuudhaan gaa tap gochuudhaan amma fakkeenyaaf 1,000 ture amma 1,000 kana dabalee jira jechuudha. 7,000 ture 8,000 galee jira jechuudha. Hamma quxureen kun sagalii qabeenii fi gaa hamma dhufee 1,000 gahaa jechuudha. Haala kanaan irra seenuudhaan gaa 500 yeroo jiraattan haala kanaan gara 500 irraa gara 1,000 gara 500 gara 2,000tti ol deemaa jechuudha. Yeroo jammartan start an jammartu hin dagatinaa isin jira. Haala kanaan hamma kanarraa gaa yeroo haala kanaan irra tap gottanii kaatan haala kamiin jijjiiran isa jedhu fakkeenyaaf Telegiraama keessa irra osuma jirtanu bakka sarchii kanarra seenuudhaan hamma maal jettu warri waalet akkaawuntii hangoonaa waalet akkaawuntii bilbila irraa hin qabaanne asirratti gaa meeshinii kaa'uudhaan yookaan immoo masraalii kaa'uudhaan gaa waalet hojjettan ni argattu. Waalet jechuudha yoo barreessan jechuudha. Gubbaa kanarratti gaa waalet jechuudhaan ni barreeffatu. Haala kanaan waalet eeggattanii waalet haala kanaan hedduu isinii baha asuma tuquudhaan gaa waalet baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu waaletii makaanii tuqxu yeroo isin tuqxan inni haala kanaan isinii bada waaletiin kun jechuudha. Open jechuudhaan ni seentu jechuudha. Kanaafuu open jechuudhaan seenuu an dandeessu yookaan immoo yeroo isin haala kanaan asirratti open gootanii waaletii kana bantanii inni nu bakka inni isinii bahu dubbatti deebuudhaan gaa mallattoo tuqaa sadii harka bitaa gubbaa jettu kaa tuquudhaan waalet ka jettu profaayilii keessan ganjillaa ni jirti. Bakka waalet jettu kan tuqxu yoo hin jirre asirratti yoo hin jirre bakka ammaatti barreessuudhaan
jechuudhaan open jettanii yeroo simmantan dhufee isinii ba'a asirratti jechuudha. Waalitti kana keessa geessentanii asirratti kan inni jijjiiramuu danda'u asirratti wantoota hedduu jira. Seendi jira akkasuma adda kirootubii jira asirratti exchange kan jennu jira ammallee asirratti PSD marketing jira. Marketing jechuun kan itti gurgurtan jechuudha. Siitingii baay'ee of keessaa qaba bakki kuni. Siitingii baay'ee tokko keessa jira jechuudha. Gara doolaaraatti jiru akkasuma wallet ran kan jedhu jira. Wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. As keessatti gaa siitingiilee kun mataa kun sadeen isaan mataa isaatti siitingii baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu kunneen illee asirratti gaa noot koinii, bitcoinii fi akkasuma toon koinii namoonni hin beekne hin jirtanu irra baay'een keessan itti fayyadamaa jirtu. Warra itti fayyadamaa hin jirreef haala itti eegaluu dandeessanu haala kanaan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan asirra seenu allee eegaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu waaleetti kana gaa irra seentanii haala kanaan isinii ba'a yeroo isin beegaa banuu dandeessu asirra seentanii verify gochuudhaaf gaa warri Itoophiyaa keessa jirtollee asirra seentanii haala kamiin verify haala isin gootanii ID international yookaan immoo tuqaa fayyadamu yookaan immoo paaspoortii qabudha. Paaspoortii fayyadamuudhaan gaa verify gootanii maallaqa keessan gara doolaaraa yookaan immoo gara doolaaraatti jirachuudhaan haala isin qayyarachuu yookaan gara doolaaraatti jirtanii gara maallaqa Itoophiyaatti jirattanii itti fayyadamuu dandeessanullee asumarratti isin agarsiisa. Eega funaanatti kaatanii haala itti jiratan ana isin agarsiisa. Hamma awwala kan isin gochuu qabdan tap swap yookaan immoo hamstar combat kan jedhu kana irra seenuudhaan kooyinii baay'ee funaanachuu qabdu jechuudha bilbila keessa irraa. Tap swap nigaa kanadha. Kana namni baay'een eegalee jira. Duraanii kan ijoolleen eegalte kooyinii isaa namoonni baay'ee gurgurachaa jiru akkasuma itti fayyadamaa jiru. Namoota gurgurataa hin jirre ammallee hin eegalleef kan isin agarsiisaa jiru jechuudha. Hamstar combat eegalee jiru namoonni baay'een jechuudha. Websaayitii baay'ee jira. Har'a haala kanaan akkasuma tap swapping kan jedhu kana haala kanaan kan isin seentanii funaanuu dandeessan. Poonii kana eega funaannattanii immoo akkasuma haala isitti jiratan anas isin agarsiisa isin jira. Haala kanaan funaanadhaa walitti qabadhaati. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira. Telegram irraa namoonni baay'een akkasuma jiramaa jiru yookaan immoo akkaawuntii isaanii wallet verify godhanii itti fayyadamaa jiru. Hooni kana funaannattanii yoo gurgurachuudhaaf akkasuma ammallee jirachuudhaaf isin dide akkasuma gaafii yookaan immoo komentii na barreessuu dandeessu isin jira. Haala kanaan itti fayyadama barnoota telegiraamaa irraa akkasuma gaafii qabaattan komentii na kaa'uu hin dagatinaa. Barnootaan koo keessaa waan isin galuu jiraatu komentii na kaa'aa barnoonni irraa asumatti dhaabata. Hanga kutaa itti aanu walitti nuti nagaan tura.